Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya guyyaa har'aa akkamitti akka motora oofanii isinitti agarsiisa. Kanaaf motora yeroo oofanii jalqaba maal godhu kan jedhuu fi wantoota achi keessatti godhaman isinitti agarsiisan hordofa. Amma egaa kallattii maanii motora kana kuffii isaa banannee gosa motorichaa adda baasuu qabna. Fakkeenyaaf motorri kun Yamahaadha. Motoratti adda waan ta'eef motora Yamahaa kana jalqaba maarshiin keessa jiraa fi hin jiru isaa adda baafannaa jechuudha. Maarshii yoo keessa jiraate gommaan hin socho'u, maarshii yoo keessa hin jiru ta'e immoo gommaan ni socho'a. Sana motoricha sosochoosnee cheegoonaa jechuudha. Amma egaa maarshiin isaa 0 waan ta'eef motora kana olii gadi sosochoosnee ilaaluu dandeenya. Furtuu keenya banannee furtuu irra mallattoo garaagaraa jira. Ooniin jira, oofiin jira, akkasumas immoo lookiin ni jira jechuudha. Achirratti oon jechuun banaadha. Oof jechuun immoo mormi mootoraa ni naanna'a, garuu mootora kaasuu hin danda'amu. Look jechuun immoo mootorri suni tumaamaan guutuutti qollofamee socho'uu hin danda'u jechuudha. Mormi isaa socho'uu hin danda'u jechuudha. Bakka furtuu kana yoo oonii goonee fi amma kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kaasuu ni dandeenya. Kuni oonii, oofii kan ammoo akkana qabne lookii gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma kallattii maan gara ooniitti finnee asii maarshii keenya, maarshiin kuni 0 ta'uu isaa erga adda baafannee booda akka kanatti gommaan sosocho'aa asirraa monitooraalee ni kaasnaa jechuudha. Kun amma 0 irra osoo inni jiru ni kaasnaa jechuudha. Amma mootarri kun erga ga'e booda erga motora gaafannee 0 irra osoo inni jiru kaasnee kun amma firiiziyoonii jechuudha. Firiiziyoonii kana affannee maarshii gashinaa jechuudha. Kun maarshiidha. Maarshii kana asii gadi gashinaa jechuudha. Maarshii Yamahaa gaafa galu asii gadi tokko, asii ol 2, 3, 4, 5 akka 5tti ol deemaa jechuudha. Kanaaf amma kana banee erga rukutee kaasee booda maarshii tokko gashee ittiin deemuu jalaa jechuudha. Amma erga kaafame booda yeroo irra waan jiruu fi asuma dhaabbatee sagalee dhageessisa jechuudha. Garuu gaafa nasi kaasu firiizoonii kana affanee maarshii tokko gaafa deemuu jalqabaa jechuudha. Garuu osoo maarshiin keessa jiru fakkeenyaaf amma maarshii amma kana affaneera maarshii keessa maarshii tokko waan deemee dhufe jechuudha. Garuu immoo maarshii tokko keessa jiru. Osoo maarshiin keessa jiru osoon kee kaase, osoon kee rukutuu fidee hiduu taalaa jira mootora. Hiduu taala. Osoo maarshiin keessa jiru kaasuu dandeessa, garuu gaafa rukuttuu mootorri kuni utaalee rukutuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qaba dirqama maarshii tokko keesseera waan ta'eef firiiziyoonii affaneen asii rukutaa jechuudha. Yoo 0 ta'e immoo firiiziyoonii affanis hin barbaachisu. Gaafa kana qabu
Maarshii gaafa dabalu fakkeenyaaf maarshii gaafa dabalu amma maarshiin tokko gadi galee jira. Amma maarshii tokko gadi galee jira jechuudha. Gaafa osoo deemnu itti dabalaa gaafa deemnu asumaa fi rizoonii qabnee as wal dabalaa jechuudha. Lama sadii afur shan keessa gaafa keessaa baasuusi asii fi rizoonii keenya qabnee asumaa gadi afur sadii lama tokko akkas waan ta'eef